Jiruun addunyattii kanaa hunduu bu'aa bayiidha. Addunyattiinis tokko gammachuu gonfitee jireenya bareedaa jiraachifti. Kaan immoo boosiftee watwaachifti. Tokko quubsitee deeffachiisaa irriba bareedaa raffisti. Tokko immoo beelessitee of hooksisaa bulchiti. Safuu akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo maraa. Nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu. Nagaa keenyattaan sun ammoo guyyaa irraa seenaa nama rakkatee birmannaa dhabee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hayyaataan nu dhaggeeffadhaa. Adde Kuulanii Busunaa Guutaa jedhamu godina Qellee Wallaggaa Naalaloo Qilee magaalaa Laloo ganda duwwaa tokko jiraatu. Harmee umuriin isaanii ganna 4 ta'e Adde Kuulaniin ofii isaaniif qaama miidhamoo kan ta'anii fi ilma isaanii Barkumaa Iluu jedhamu kan dhibee sammuu qabu waliin rakkoo dhuunfaa isaanii cinatti waggaa 15 dararamaniiru. Dirmammuu rakkinaa waggoota dabarsan kulkufachuuf humna gahaa qabaachuu baatanis daa'ima umuriin isaa waggaa 15 ta'e Barkumaa waliin jireenya akkas dukkanoofte keessa ta'anii imimmaan rakkinaa dhugaa jiru. Jireenya dhalli namaa argachaa jiru ijaan arguuf abdiin isaanii dhadhaa abidda buute fakkaattus har'an ittiin bula jedhanii nyaata akka dabaaqulaa, raafuu, boqqolloo, hambaa namaa mana namaarra deemanii yoo argatan sooratanii dhaban immoo agabuu olanii bulaa har'a ga'aniiru. Abbaa warraa fi qabeenya dhaabbataan qaban jireenyi isaanii guyyaa gargaarsa harka namaati. Harka isaanii irraa homaa waan hin qabneef sagalee akka taanuuf nu gaafatan. Lammiif gaachana jedhama mitiiree Oromoo koo kaaba, kibba, lixa, baa kan jirtan akkasumas sagalee kana kan dhaggeeffataa jirtanii fi viidiyoo kana ija keessaniin kan agartan harmee kana gargaaru. Lakkoofsi herreega qusannaa isaanii kan baankii daldala Itoophiyaa irraa banatan 1,051 332 duwwaa 3. Qopheessitoonni sagantichaa ani Qajeelaa Hambisaa, Amaanu'el Biraanuu fi Mooneenus Kennesaati. Tole maqaan keessan eenyudha jettan? Kuulanii Busunaa. Kuulanii Busunaa eenyuti? Busunaa Guutaa. Daa'imni keessan kunoo eenyu jedhama maqaan isaa? Barkumaa Iluu. Barkumaa Iluu. Isin umuriin keessan waggaa meeqa ta'a? Ani waggaa 40. Waggaa 40. Amma ammaatti akkamii nama sin gargaaru qabdu akkam abbaa warraa jira? Hin qabu. Abbaa warraa hin qabdan nama sin gargaaru illee hin qabdan? Hin qabu. Maaliin jiraatu reesin? Buusaa kadhadheen jiraadha. Tole. Kana booddee uummanni Oromoo akka inni isin bukkee dhaabbatudha kan isin barbaaddan? Akka inni bukkee dhaabbatanii na gargaaran hin barbaada. Qabeenya dhaabbataa qabdu? Hin qabu. Lafa qonnaa qabdu? Hin qabu. Horii qe'ee qabdu? Hin qabu. Waan tokko hin qabdan jechuudha? Hin qabu ndaaqoo. Isin hanga har'aatti kan ittiin jiraattan waanuma harka namaarraa guyyaa guyyaatti argattan jiraattu jechuudha? Waanuma harka namaarraan gargaarsi naa kennamu nan jiraadha ittiin bula. Tole. Uummata Oromoo kan viidiyoo kana isin qaqqabee daawwattanii harmeen keenya kun nama qabeenya dhaabbataa hin qabne abbaa manaa kan hin qabne daa'imni isaan wajjin jiran kun immoo daa'ima sammuu isaa kan sirrii hin taane umurii isaa waggaa 15 guutuu kana keessatti baay'ee wajjin dadhabaa turanii amma immoo humni isaanii dadhabeera akkuma isin viidiyoo kanarra gubbaatti agartan humni isaanii dadhabeera. Kanaaf waan qabdaniin lakkoofsa akkaawuntii isaanii ibsamee jiru irratti waan qabdan gumaachuufidhaan bira akka dhaabbattan isiniin jenna. Galatoomaa.